Tumaan odeeffannoowwan Premier League England qabxii taphoota torbee 13ffaa liigichaatiin kaleessa galmaan ittiin dabarraa eda Everton goolii 1-0dhaan Vitality Bournemouth yoomatu morkiin Newcastle United fi Tottenham St James Parkittiin walitti fide goolii deeqaa xumuraarratti Romeroon galcheen kilaboonni kunneen lamaan goolii lama qixaan xumuraniitiin jiru hunda ol garuu tapha xiyyeeffannoo argatee fi gooliiwwan sagalitti kalaniin Craven Cottage Fulham fi Manchester City walitti fide Manchester City taphicha goolii 5-4 mo'ateetiin jira. Pep Guardiolaan qormaata guddaadha kan isaan kaleessa keessummeessan jenneetiin kaasuu dandeenya. Garaagarummaa qabxii Arsenal waliin qabanii gara lamaatti kan dhibbisanii fi Erling Braut Haaland Riikaardi haaraa kan itti katabeedha. Saami Craven Cottage Manchester Cityin kaleessa qorameetiin jira. Eeyyen jalqabbiin isaanii baay'ee hawwataa ture, gaarii fakkaata, gooliin kan itti galuun fakkaatu ture akkaataa isaan ittiin eegalan. Goolii 3-1 dursaa turanii sana booda goolii 5-1 dursaa turanii xumuramuuf garuu daqiiqaawwan yeroo hafan akka Manchester City dhiphuu keessa kan ture hin jiru jechuun ni danda'ama. Goolii 3-5 haga ta'utti ga'anii turan. Tapha torbee darbe Leeds United waliin taphataniin kan wal fakkaatu ture jechuun ni danda'ama. 2-0 dhaan dursaa turanii lama qixataanii daqiiqaa xumuraarrattiin osoo Phil Foden goolii galchuuti baate torbee darbees mo'amuudhaaf yookiin immoo qabxii qooddachuudhaaf kan dhiyaate ture. Taphuma sana irra deebiidhaan nutti mul'ise jechuun ni danda'ama. Daqiiqaa xumuraarrattiin Gvardiol kubbaa sana osoo baasuuti baate tarii qabxii qooddachuudhaan Craven Cottage's galuu danda'a ture Manchester City. Garuu Manchester City Pep Guardiola kan baraaraa jiru taphattootni goolii galchan jiraachuu isaati. Hanqinni sararratti isaarrattiin qabu baay'ee ulfaataa yookiin immoo kilabiin kamiyyuu Manchester City irrattiin goolii galchuu akka danda'u amanuudhaan kan taphatu. Erling Braut Haaland goolii 1 galchee goolii 2 faala mijeessee jira. Phil Foden goolii 2 galchee. Haaland osoo sibiilli goolii jalaa deebisuu baatee goolii haatriikii hojjechuu ni danda'a ture. Kanaan alattiin Jeremy Dokun gaarii ture jechuun ni danda'ama. Goolii 1 kubbaa miila isaa jalaa baatee turte Berg miila isaatiin tuquudhaan garee ofii irrattiin kan galche. Kanaan alattiin taphattoonni sarara fuulduraa Manchester City kun ga'umsa gaarii irra jiraachuun Manchester Cityin akka injifannoodhaan imalu taasisee jira. Silaatiin Foden inumayyuu deebi amma bara torbee darbees goolii lama galche. Taphoota lamaan goolii arfaffaa galchuu isaati. Kanaaf sarara fuulduraa isaanii homaa komiin qabu. Taphattoota akka Haalandiin cinaatti taphattoota dabalataan goolii galchuu fi danda'an qabaachuun isaa akka injifatu taasiseera. Ittisni isaanii garuu baay'ee rakkisaa, yeroo rakkisaa keessa jira jechuun ni danda'ama. Taphoota arfan darbaniin qofa goolii 9 galchee goolii 10 kan keessummeesse, hanga galcheen ol keessummeessaa jira jechuudha. Taphoota Premier League bara dorgommii kanaatiin taphoota 14 amma kan taphatan Arsenal goolii 7 qofadha kan keessummeesse. Manchester City garuu goolii 16 keessummeessee jira. Ittisni isaanii banaadha. Taphataan itti abdatan sararratti isa gidduurattiin utubaa ta'uudhaan tajaajiluuf hin jiru jechuun ni danda'ama. Inni kun tarii rakkisaa ta'uu danda'a. Riikaardii lakkoofsa tokko kaasee hin jira. Taphoota arfan darbanii goolii 10dha kan keessummeesse kilabichi. Taphoota sana dura turan 3 garuu goolii 3 qofadha kan keessummeesse. Kanaaf yeroo itti gadi bu'uu qaba, yeroo itti ol ka'uu qaba. Pep Guardiolaan sana yoo abdataniin alattiin homaa filannoo biraan qaban jechuun ni danda'ama. Isaan gara ga'umsaatti yoo kan dhufan ta'e tarii hanqinni goolii keessummeessuu isaan goolii naannoo sararratti isaarrattiin qaban sun tarii haga tokko furamuu fi ni danda'a jettee yaaduu dandeessa. Kanaan alattiin garuu Pep Guardiolaan inumaa qoosaa turani miti yaaduyyuun barbaadu yeroo sanattiin ijoolleedha isaanii natti qoosaa jiran ijaarsa yaade jedhu hanga kennuttiin ga'anii jiru. Garuu kun Premier Leagueedha. Premier Leagueedhaan wanti kamiyyuu mudachuu danda'a. Sanadha kan nu mudate yaade jedhudha kan kennan Pep Guardiolaani. Maalumaafiyyuu garuu ittisni isaanii kun qaawwan ittisa isaanii kun baay'ee rakkisaadha. Waa'ee Haaland garuu ani akkamittiin akka ibsamu naaf hin galu. Roobootiidha jechuun ni danda'ama. Ani roobootii miteedha inni. Amma maashina goolii jedhamaatiin ture keessattuu immoo Riikaardii goolii danuu galchuu Premier League England kan qabate Alan Shearer gooliiwwan 100 galchuudhaaf fi naannoo taphoota 124 itti fudhateetiin jira. Haaland garuu goolii 100 galchuudhaaf taphoota 111 itti fudhate. Lammaffaarrattiin kan argamu Harry Kane Saami gooliiwwan 100 galchuudhaaf Premier League Englandin taphoota 141 taphachuuf dirqameetiin jira. Haaland garuu taphoota 111 Agueroon waa'ee gareesaa kan duraan jechuudha kan Manchester City taphoota 147 Thierry Daniel Henry taphoota 100
tokkoo fi 60 taphataniitiin jiru Premier League England goolii 100 galchuudha fi sana qofa osoo hin taane bara dorgommii kana taphoota Premier League 14 gooliiwwan 15 galchee kubbaawwan goolii ta'an 3 Waaylan Saamii Jessee maashina goolii ta'uusaa kan itti agarsiisedha. Taphattoota jajjaboo gurguddoo kanneen bira ga'uu kan hin dandeenye biradha kan ga'e. Amma goolii tokko yoo kan galchu ta'e Didier Drogba Premier League keessatti waggoota hedduudhaaf beeknu riikardiin inni Premier Leagueedhaan galche kan qooddatu ta'a. Goolii 3 kan galchu yoo ta'e immoo Cristiano Ronaldo Manchester United keessatti yeroo sana hunda ture riikardii isaa fooyyessuu danda'a. Waggoota muraasa gidduuttiin kana kan gochaa jiru. Amma Premier Leagueedhaan goolii hedduu kan galche Alan Shearer 260 amma 100 galchee jira. Haaland 260 bira ga'uunis kan itti salphatu natti fakkaata. 200 bira ga'uudhaa fi taphoota meeqatu isa barbaachisa kan jedhu foormulaa baasanii hojjechuu bira kan darbe Haaland goolii galchuurraa wanti daangessu waan jiruun fakkaatu. Premier League keessa kan turu yoo ta'e riikardii kana fooyyessuu akka danda'u ifadha. Riikardii gaafa jalqaba inni itti yaadiin ga'u riikardii danuu fooyya'uudha kan eegalanii walitti aansee goolii galchaatiin ture bara dorgommii tokkoon taphataa goolii hedduu waa'een Haaland haasa'ameetiin hin xumuramu mataan isaa riikardiidha waan ta'eef waa'ee tapha haadhaati irratti waan muraasa yaakaas nuti har'a Emirateetti garee Mikel Arteta Arsenal Brentfordin kan keessummeessan tapha baay'ee si'oominaan eeggamaatiin jirudha keessattuu immoo Brentford ga'umsi isaan irratti argaman Arsenal torbee darbii London Chelsea wajjin goolii tokko qixaan xumureetiin jira ammallee ooptaan tilmaama shaampiyoonummaa Premier League England kan Arsenaliif kan kennedha ittisni Arsenal haphataadha kan fakkaatu saamii taphaarraatiin Brentford irraa qormaan isaan mudachuu hin danda'u kan jedhu eegama saatuma wal fakkaata 4 fi daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun kan Arsenal 4:30 kan taphata'u Liverpool Anfielditti Sunderlandin keessummeessa sanatti sin ceename waan muraasa waa'ee Arsenal kaasnu. Arsenal amma yeroo kanattiin yeroo taphoota 6 tokko gidduutti yeroo taphoota 6 torba taphatu kana gidduutti taphattoota murteessoo utubaa kilabichaa kan jedhaman Gabrielii fi Saliibaa dhabuun isaa ani bara kana waa tokko yoo kan mudatu ta'e tapha Chelsea kana yaadachuun dirqama natti fakkaata. Taphaarraatiin maaltu mudachuu akka danda'u hin beeknu sababbiin isaa ittisni sun taphattoota kana dura waliin qindaa'anii hin beekne Piero Hincapié fi Christian Mosquera kan waliin taphatanii taphattoonni kunneen tapha Chelsea irratti Chelsea aggressive ta'ee taphatate irratti hagam xiyyeeffannoo akka isaan dhabsiisan arginee jirra. Kanaaf waan dandama yeroo jalqabaatiif kan isa waliin hiriiran osoo Moises Caicedoon dirree dhaabuu baatee kaardii diimaadhaan wanti qabxii tokko kanallee yaaduu dhiisuun ni danda'ama jedhee yaada garuu amma taphattoota kanneen hagamitti fufuu danda'a taphattoonni kilaboota hundaayyuu sodaan isaanii Saliibaa fi Gabriel qofadha. Taphattoota akkasii yeroo argatan immoo humna isaanii itti of agarsiisuudhaaf kan barbaadan. Taphattoonni akka Igor amma gama Brentford maal mul'isuu danda'a kan jedhu kan eegamudha. Gooliiwwan 11 galcheetiin jira si ajaa'iba garuu taphataan kun gaafa taphattoonni kanneen Brentford keessaa Brian Mbeumo akkasuma immoo Yoni Wisan kilabicha galakkisan sirra fuudhaa garee kanaa inni tuguuta jedhee yaadda amaati kan ture. Amma Haalanditti siqaa kan jiru isa. Kanaaf taphataa akkasiirraa tarii qormaata guddaadha isaan eeggachuutiin kan danda'u wanti guddaan taphattoonni kan deebuudha sarara fuulduraarra kan jiru sarara fuulduraarratti Gyökeres taphatee jira amma taphattoonni akka Odegaard deebi'anii jiru kanaaf akka Manchester City kana gochuu yoo danda'een alattiin ittisa isaarrattiin yeroo itti amanatu irra hin jiru Mikel Artetaan goolii danuu galchuudhaan goolii muraasa keessummeessuudhaan injifatee ba'uurraan kan hafe hanga William Saliibaa fi Gabriel deebi'anittiin qindoomina sanaan alattiin Arsenal tapha injifachuudhaaf rakkachuu danda'a tilmaama jedhuun qaban. Taphichi saafurii fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun kan taphatamu Anfield Roaditti Liverpool Black Cats adurreewwan gurraatti kan isaan keessummeessan kilaba haaraa liigichattiin ol guddateedha qormaata guddaa turanii kanneen akka Chelsea mo'aniitiin jiru Arsenal waliin qixa bahanii garuu Arne Slot tapha darbeen Mo Salah teessoo jirara kan isaan tursiisanii keemistirii falaasama tapha har'a Sunderland wajjin qormaata akkamitti isaan eeggata saami bu'aa guddaa irraa argateera jechuun ni danda'ama tapha sanarraa taphoota injifachuudhaaf yeroo rakkatee turettiin Mohamed Salah teessoo jijjiirraa irra godhee bakka sanattiin kan fayyadame immoo Florian Wirtz ture keemistiriin taphattoota waliin ture baay'ee gaarii ture jechuun ni danda'ama Alexander Isak yeroo jalqabaatiif Premier Leagueedhaan taphattiin goolii galcheedha kanaaf isa kanarra deebuu kan barbaadudha kan natti fakkaatu amma Mohamed Salahnis waancaa Afrikaatiif deemuun dirqama kanaaf bakka sanattiin qaawwaan akka nuumamneef taphattoota akkasii fayyadamuun mala maltee tokkos jedhee yaada.
Arne Slot tabaraa injifatanii morkii waancaa keessa turuudhaaf jibbaata falmatuuf kan eegamu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya taphni kun sa'a 5 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun kan taphatamu Chelsea direedhaan ala imalee Leeds United wajjin sa'a 5 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun har'uma taphataa Manchester United bor Old Trafford ittiin West Ham United keessummeessuudhaan taphoonni torbee 13ffaa Premier League England kunneen goolabamuu liigicha Arsenal qabxii 30 yoo dursu Manchester City qabxii 23 duuka bu'ee jira. Waltajjii marii ispoortii keenyarraan Andas Biraanuu Qananii akkasuma Waayile Koo Saamu'eel Joonseeticha akkasuma gama gummaa teeknikaatiin Malkaa Baldaa Gammadaa Urgeessaa fi Mitikuu Mirreessaan faana turaniitiin jiru.